Tole nagaan ifaraarri waaqayyo bakka iddoo jirtetti isiniif baay'atu jechuu jaalladha. Asumattaan suudhaanii sa'aatii kanaa bakka iddoo jirtanitti nagaan kan abbaa kan ilmaa kan furu qulqulluu isiniif baay'atu jechuun barbaada. Egaa gara kana kan dhufeefanii Re'oboot Miidiyaa Ofishaal irraan sagalee kana akkasiin dhaggeeffatanii barbaada. Hiriyoota keessaniif illee koppiileen gochuudhaan sheer gochuudhaan miidiyaa kanaa akka guddiftan jaalalatan isin gaafadha. Egaa kanatti taasisuudhaan Yesuus Kiristoos akkana jedhe biyya lafaa keessa ture. Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 kaasee yoo laaltan hanga 20tti. Egaa saba hundumaa dhaqaa barsiisaa bartuu koo godhaa. Ani immoo amma guyyaa hundumaatti isin wajjinan tura jedheetu waadaa gale. Egaa anis maarree kanan gara ka dhufeef Gooftaan Yesuus Kiristoos inni aboonuuf kenne. Hojii ergamoota boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti dhaqaa barsiisaa saba hundumaa bartuu koo godhaa. Samaariyaa, Yerusaalem, Yihudaa keetti jedhe koo dubbate. Egaa Kiristoos ergama nutti kenneera. Bakka ati jirtutti imaanan akka sirra jiru hin dagatin. Yesuus amantus amanuu baattus imaana sitti kenneera. Yesuus Kiristoos amanus amanuu baattus waa'ee keetiif du'eera. Yesuus Kiristoos amantus amanuu baattus waa'ee keef wabii ta'eera. Kanaafuu koppiilingi godhaa namoota hundumaa biraan naaf ga'a. Isin jechuu barbaada. Ittaansuudhaan asirraan sagalee waaqayyoo waliin ni baranna. Wangeela mootummaa waaqas ni lallabna. Warra hidhaman ni inna. Wanjoo garbummaa fi qabaa seexanaatti isaan ni inna. Aboo nutti kennameenis mootummoota seexanaa aangoo isaanii ni digna. Yesuus gooftichas ni lallabna. Kanaafuu dubbiin Kiristoos ibsaa keenya. Dubbiin Kiristoos humna keenya. Kanaaf sagaleen kun akka kasin bira geetiin namoota hundumaa biraan naaf ga'a jechuun jaalladha. Waan kana guutaniif galatooma. Eebbifamaa. Shaaloom shaaloom.